Jawwaala keenya maaltu guuta kan jennu irratti mee fiidiyoo tan ilaala. Amma fakkeenyaaf jawwaala kiyya kana keessa fiidiyoo akkuma ilaaltanii gartan fiidiyoo 14 qofaa fi suuraaleen kunoo suuraa 100 seenne hanqanaa jira. Faayiloonni kun ammoo qulqulluudha. Witisaa bifi kun hundi kuma keessa hin jiran. Garuu immoo gara jalaatti imbiiniin an qabu yookaan mijibaayitiin an qabu 60 feessaati keessumoo kada 64 deemutti hin jiru. Maaltu akkana godha hayyamu mee waliin haa ilaallu. Amma fiidiyoon takka illee keessa hin jirtu. Fiidiyoo 14 amma MB yookaan MB dila kana ni fudhatti kan jiru walakkaadha ol fudhattee jirti. Maaltu akkana godha kan jirutti immoo faayiloota garaagaraa kan dhokataa ta'anii jira. Faayiloota dhokataa kana akkamiin keessaa qulqulleessina kan jirutti appilikeeshinii tokko isiniif qabadhee dhiyaadheeraas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asham harkafuun jirtu hordoftoonni tiyya kabajamoo. Mee fiidiyoo tana waliin haa daawwannu. Appilikeeshinii kana akkamitti argannaa fi eessaa buufanna kan jiru irratti yeroo hundaa'u Telegiraama irratti maxxansee jiru. Telegiraama hogguu seentan Telegiraama gadaa Oromoo irratti maxxansee isa kana bifuma kana barreeffama afaan Oromootiin akkanatti jalatti barreesseetiin jira. Laaltanii argachuu dandeessan. Fakkeenyaaf kun ibsaa appilikeeshinii kanaati. Ammoo inni isa kana dhuftanii kana gabbuufattan bakka kana dhuftanii hogguu gabbuuftanii akkamitti akka inni fiduu fi qulqullinni isaa faayiloota kana akkamitti nu harkaa balleessaa nurraa balleessa kan jiru waliin haa ilaallu. Amma install mee walumaan godhaan amma install godheetiin jira garuu isin garsiisuudhaaf inni kun power kayyuu kana open goone haaseenuma appilikeeshinii kana yeroo open goone akka kanatti nuuf fide gara jala kanatti bifuma kunaan hogguu inni ichi guutee parsantii 100 ga'etti ni guutama. Amma ni gartan jeetiin yaada. Amma haarawatti isa dhooyne faayiloota kana barbaaduudhaaf irratti haa dhooynu. Fakkeenyaaf bifa kanaan as keessaa qulqulleessuu dandeenya. Amma manoota kana keessawwan garaagaraa jiraachuu mala. Amma hogguu asirratti dhooyne tokko tokkotti isa kana clear godhuudhaaf open goone yeroo takkaaf hayyamni kenninaa fi appilikeeshinoota kanarraa akka haquu danda'uu fi takka ammoo duuba deebina. Amma hayyama kennineef jira. Faayiloonni garaagaraa hedduun kan namni hin argine as keessa jiraatu. Faayiloota kana immoo isin tokko tokkoon seentanii bakkoota inni jiru kana as keessaa qulqulleessuu dandeessin jechuudha. Mee fakkeenyaaf immoo isin agarsiisuudhaaf waan ta'eef alloo jechuun hayyama kenneef irraa deebi'e. Amma bifa kanaan kilir kan jiru amma hogguu yeroo tana haine wanni inni nu qosachuu deemu GB takka tuqaa 2 hanqan argachuu yaani jechuudha. Faayiloota nuti hin argine kan zaakiraa keessa jiruu fi kan as keessa jiru kana nurraa haquudhaan kajala kana ammallee haquu hin dandeenye. Maaliif xiqqishoo isa keessa vaayirasii jira waan ta'eef amma kiliira haguunu. Amma mana kana keessaa finne mannoonni garaagaraati akkuma kanatti kophaatti kiliira godhuu barbaada. Fakkeenyaaf amma kan inni argatanii itti dabalatu ammaasuu jaroota kanaas hamma dandeessanitti kiliir gootanii yeroo tokko fogguu duuba garagallees isa kana walumaa galatti appilikeeshinii kana akka isin itti fayyadamu yeroo buufattanitti akka itti fayyadamtan hedduu isiniif gala. Waan fiidiyoo tan irratti jechuudha. Akkana jee gabaabsee isiniif ibsuu miti waan ta'eef appilikeeshinootas fayyadamuun haquu dandeessanii. Garuu immoo anuma appilikeeshinii haquu waan hin feeneef vaayirasoota muka keessa jiru keessaa qulqulleessuudhaaf baxxaariyaadha kunillee bifa kana hordoftoota kabajamu walumaa galatti appilikeeshinii kana hogguu buufattan akka itti fayyadamaa keessaniitii wajjin wal qabsiiftanii faayiloota garaagaraa irraa haquu dandeessan. Amma inni kun amma warreen akka jiru kana kiliir gara jala kana dha'uudhaan imbii hanqan qusate harka ayyaana kanaafuu fiidiyoo biraatiin ammoo deddeebinutti fiidiyoo kanaan bu'aaraa isiniin jecha nagaan oola.